Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa raqqabu. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaanii sin beeksifna. Jalqaba oduutu dhiyaata. Harri bitootessa 8 yookaan Maarch 8 guyyaa dubartoota addunyaati. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan addi bilisummaa Oromoo ijoo dubbii baasee jira. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa ba'e kana oduutti aansuun isiniif dhiyeessina. Xumura irratti ammoo seenaa gabaabaa Jaal Damisee Kabbadaa Sardaa bitootessa 4 bara 2023 du'aan addunyaa kanarraa boqotan ilaalchisuudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa bitootessa 7 bara 2023 ba'etu keessummeeffama. Jalqabarraa hanga xumuraan wajjin turaa isiniin jechaa gama oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin ceesifna. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akka isin dhageessu an Waaqonoleeti. Mirgi namummaa fi dimookiraasii dubartoota Oromoo dhiibamaa fi cabaa jiru akka kabajamuuf addi bilisummaa Oromoo ABO'n kan hojjetu ta'uu beeksise. Addi bilisummaa Oromoo kana kan beeksise guyyaa dubartoota addunyaa bitootessa 8 Maarch 8 guyyaa har'aa kabajamee oole sabeeffachuun ijoo dubbii baase keessatti. Addi bilisummaa Oromoo dubartoota Oromoo maraana baga guyyaa kanaan isin ga'e erga jedheen booda dubartoonni fi shamarran Oromoo har'as sababa eenyummaa isaaniitiin cunqurfamaa fi hidhaman dararaman akka mirgi namummaa fi mirgi dimookiraasii isaanii kabajamuuf cimsee gaafatu ta'us hubachiise. Dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee olaanaa qabu kan jedhe ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo keessatti dubartoonni Oromoo aarsaa qaqqaalii kaffaluun mirga abbaa biyyummaa Oromootiif falman hedduu ta'uu ifa godhe. Lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne wareeguu irraa hanga qaamaa itti hir'achuu, achi buuteen dhabamuu, hidhamuu, reebamuu fi dararamuutti kanneen aarsaa kaffalan maqaan isaanii kan himamee dhumu akka hin taanes hubachiiseera. Dhumarratti addi bilisummaa Oromoo haawwan shamarran mirga isaanii gama hundaa fi karaa maraan kabajsiifachuuf sodaa fi bir'annaa tokko malee ijaaramanii akka falmatan deemsa qabsoo bilisummaa saba isaanii keessattis gahee isaanii akka ol kaasan hiree kanaan yaamicha godheefii jira. Hordoftoota keenya guutummaa ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo kana oduutti aansinee isinii dhiyeessina. Paartileen mormitoota marii biyyoolessaa fi yaada filannoo dhiyeessuuf gurmaan sanada waliigaltee fi walhubannoo waliif mallatteessan. Waggaa tokko dura dhimma marii biyyoolessaa ilaalchisuun yaada furmaataa fi filannoo dhiyeessuudhaan gamtaa kan waliin uummatan paartileen siyaasaa tibbana paartilee haaraa 4 dabalachuudhaan sanada waliigaltee fi walhubannaa waliif mallatteessuun isaanii gabaafameera. Waggaa tokko dura paartileen siyaasaa 10 fi waltajjiin tokkummaa federaala dimokiraatawaa Itoophiyaa yookaan Madirak waliin ta'uudhaan dhimma marii biyyoolessaa irratti yaada filannoo dhiyeessuuf tumsa tokko kan kokes paartilee siyaasaa jedhamu uummatuun isaanii kan yaadatamudha. Hundeeffama tumsa kanaa ji'oottan booda paartileen siyaasaa 4 fi tumsi dimokiraataa federaalawaa sabdaneessaa miseensa gamtaa kanaa ta'uudhaan
sanbata dabre bitootessa 2023 sanada waliigaltee waliif mallatteessaniiru. Paartiileen gamtaa kanatti makaman adda dimokiraatawaa uummata Walaayittaa, paartii biyyoolessaa Agaw, paartii sirna gadaa bilisummaa Oromoof fi paartii federaalistii Sidaamaati. Paartiileen kunneen walitti dhufanii waliigaltee kana kan uuman mariin biyyoolessaa geggeeffamu adeemsa isaa kan eeggate akka ta'uuf hojjechuuf akka ta'e ibsameera. Of jalatti paartiilee siyaasaa 16 kan qabatee jiru gamtaan paartiilee kun hundeeffama isaa irraa eegalee dhimma marii biyyaalessaa irratti yaada furmaataa fi sirreeffamuu qabu dhiyeessaa kan ture yommuu ta'u, yaada komii dhiyaate keessaa inni dura hundeeffama komishinii marii biyyaalessaa irratti haalli ittiin hundeeffame haqummaa kan hin qabnee fi guddiseentummaan mootummaa jiraachuu eeruudhaan sun akka sirreeffamuu fi namoonni hooggansa komishinii marii biyyaalessaa kanaaf filaman filmaanni isaanii irra deebi'amee akka ilaalamu kan jedhu ture. Kana malees ajandaaleen marii biyyaalessaaf dhiyaatan kan hunduu qooda isaa keessatti gumaachuu akka ta'uu fi dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'uu akka qabu karaa tumsaa yookaan gamtaa paartiilee siyaasaa kana yaadni dhiyaatuun kan yaadatamudha. Tumsi paartiilee siyaasaa kun adda bilisummaa Oromoo fi koongirensii federaalaa Oromoo dabalatee paartiilee akka biyyaalessaatti socho'an 4 fi paartiilee sadarkaa naannootti ijaaraman 12 kan hammatedha. Godina Booranaan alattis godina Baalee Bahaatti hongeen mudatuun uummata hubaa jiraachuun ibsame. Yeroo ammaa wayita xiyyeeffannoon uummataa guutummaatti gara godina Booranaatti ta'ee jiru kanatti godina Baalee Bahaattis hongeen mudate uummata irraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu maddeen oduu uummata godinichaa waabeeffachuun gabaasaniiru. Onoota godina Baalee Bahaa gammoojjummaan jiran keessatti hongee mudateen uummanni waan qabu hunda fixate harka qullatti hafuu fi lubbuu namaafillee sodaa guddaa uumee jira jechuun maddeen kunneen itti dabaluun ibsaniiru. Onoota akka Raayituu, Daawwee Sarar, Daawwee Qaachan, Laga Hidhaa, Sawweenaa fi kan kana fakkaatan keessatti uummanni lakkoofsaan baay'ee ta'e sababa hongee kanaan beela irraa bu'anii deeggarsa hatattamaa isaan barbaachisa. Xiyyeeffannaan uummata Oromoo fi mootummaa akkasuma kan dhaabbilee gargaarsaa fi abbootii qabeenyaa tumsa uummata Oromoo godina Booranaaf godhaa jiraniin cinatti Baalee Bahaa fi godinaalee Oromiyaa kanneen biroofis ta'uu akka qabu ibsameera. Godinni Baalee Bahaa giddugaleessa irraa fagoo ta'uu wajjin wal qabatee odeeffannoon ba'uu dhabuu irraa gargaarsi namoomaa uummata dhaqqabaa akka hin jirre kan gabaafame yoo ta'u, rakkoon beelaa Baalee Bahaa mudate akkaan hammaataa ta'us addeeffameera. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa, dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa, abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen gargaarsaa osoo sababa beelaatiin lubbuun namaa hin gaaga'imin deeggarsa namoomaa akka taasisan yaamichi dabreefii jira. Godina Booranaa dabalatee guutuu Oromiyaa keessatti rakkinnoonni ulfaatoon kan akka hongee wal qabatee beelli dhufe qe'ee ofii irraa buqqaanii dirree irratti faca'uu fi sababa waraanaan ala manni diigamuu irraa lammiileen miliyoonotaan herregaman gargaarsa hatattamaa kan barbaadan ta'ullee sirna PP humna kiyyaa ol waan ta'e hin jiru jechuun ibsa kennaa ooluun sadarkaa addunyaatti xiyyeeffannoo malu akka hin arganne gaaddiddeessuun lubbuun namaa tapha siyaasaa taphataa jira jechuun hayyootaa fi murnoota hawaasaa garagaraan akka qeeqamaa jirutu barame. Oduu xumuraatiin godina Arsii ona martiitti maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun namoonni nagaan ajjeefamaa fi hidhamaa jiran. Bitootessa 3 ona martiitti ganda Wataroo Diinoo jedhamutti humnoonni mootummaan namoota nagaa 9 ajjeesuu fi manneen jiraattotaa hedduu abiddaan barbadeessuu OMN gabaaseera. Jimaata darbe jechuunis bitootessa 2023 bultii gaafa 24 ona martii ganda Wataroo Diinoo keessatti ajjeechaan jumlaa humnoota mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamuu himatu jiraattonni godinichaa jechuun dabalee hubachiiseera. Namoonni ajjeefaman namoota nagaa fi hidhannoo maleeyyii ta'uu himanii humnoonni mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessu jedhuun tarkaanfii suukaneessaa fudhataa jiraniin hawaasa nagaa waa'ee siyaasaa quba hin qabne irratti badii raawwataa jira jechuun OMN ifoomseera. Hanga ammaatti ganda Wataroo Diinoo fi ollaa ishee keessatti manneen qonnaan bulaa 10 lakkaa'aman gubachuu fi
jiraattonni hedduun lola baqachuu buqqanii gara magaalaatti baqachaa jiraachuunis ibsameera. Aanicha keessatti ajjeechaan jumlaa akka kana qaamolee mootummaatiin hawaasa nagaa hidhannoo hin qabne irratti raawwatamu kan eegale bubbuluu kan yaadachiise OMN qaamoleen mootummaa manguddoota dargaggootaa fi haawwan utuu hin hafin waraana bilisummaa Oromoo of keessaa baasuu diddan jechuun hidhaa fi ajjeesaa jiraachuu uummata waabeeffachuun gabaaseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa ture qophiilee kennaafan waliin turte gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabee itti fufa. Bitootessa 8 yookaan Maarchi 8 guyyaa dubartoota idil-addunyaa ilaalchisuudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa ba'itu isiniif dhiyaata kunooti. Bitootessa 8 guyyaa dubartootaa ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Harri bitootessa 8 yookaan Maarchi 8 guyyaa dubartootaa addunyaati. Dubartoonni jireenya dhala namaa kamiifuu bu'uuradha. Jiruuf jireenya dhala namaa keessatti dubartoonni waan hundaadha. Dubartoonni ilmoo da'anii guddisuu fi hojii mana keessaa qofaaf akka uumamanitti dogoggoraan ilaalamaa turuun ni beekama. Kun ammoo dogoggora seenaaf seeraati. Dubartoonni biyya ijaaruu, sochii siyaasaa, hawaasummaa fi hawaas dinagdee akkasumas biyya bulchuu keessatti gahee olaanaa qabu. Addunyaa kanarrattis dubartoonni dhiibbaa guddaa uumuu fi jijjiirama cimaa fiduu kan danda'anidha. Uummanni Oromoo aadaadhaan dubartootaaf kabajaa fi bakka olaanaa qaba. Sirna gadaa keessatti dubartoonni hirmaannaa guddaa qabu. Siinqee qabatanii dhiirota lolaaf biyya isaanii akka eegan eebbisanii bobbaasu. Yoo daangaan cabeef diinni qe'ee Oromoo seenes dursa kan uummata dammaqsu dubartootadha. Namoota yookiin garee wal lolan gidduu galanii nagaa buusuunis ga'ee dubartootaati. Akkasumallee dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee olaanaa qabu. Akka Ormi jedhu dubartoonni kagoota da'aniif goota eebbisanii lolatti ergan qofa osoo hin taane dubartoonni Oromoo gootummaadhaan lolanii lolchiisanii gootummaa isaanii firaaf diinatti argisiisaniiru. Adda bilisummaa Oromoo keessatti dubartoonni Oromoo aarsaa qaqqaalii kafaluun mirga abbaa biyyummaa Oromootiif falman hedduudha. Lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne wareeguu irraa haga qaama itti irrachuu achi buuteen dhabamuu, hidhamuu, reebamuu fi dararamuutti kanneen aarsaa kafalan maqaan isaanii kan himamee dhumu miti. Warra diina kuffisanii kufan kan akka Kuulanii Baarentoofaa, kanneen miila itti dhaban kan akka Lalisee Roobaafaa urjiiwwan qabsoo dubartoota Oromooti. Aslii Mahammad yookaan Aslii Oromoo dubartii yeroo jalqabaatiif akka Afrikaatti murtiin du'aa itti muramedha. Urjii dhaabaa fi Raggaatuu Roobaafaa dubartoota aarsaa guddaa kafalanii qabsoo bilisummaa Oromoo hangaasaa turanidha. Aloo Daawwee, Maaramee Harqaa, Angaatuu Baalchaa, Zeenuu Mokonnonii fi Ilfinesh Qannoofaa weelluudhaan uummata dadammaqsuu bira dabranii aarsaa ulfaataa kafalanii warra qabsoo finiinsuu keessatti qoonni isaanii akkaan guddaati. Alfiyaa Yusuuf yookaan Angaatuu Maayaa wayyaaneedhaan butamtee achi buuteen ishee dhabamee hafe. Aayishaalii, Dirribee Jifaar, Tigisti Maammoo, Geexee Tafariifaa ammoo dubartoota qabsoo warraaqsa uummataa finiinsanii daandii qabsoo irratti lubbuu isaanii wareega baasan hedduu keessaa isaan tokko. Kunneen akka fakkeenyaatti maqaa haadhaaman malee dubartoonni Oromoo qabsoo keessatti aarsaa kafalaniif wareega lubbuu baasan kan maqaadhaan tarreessanii fixan miti. Dubartoonni Oromoo qabsoo Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuuf godhu keessatti
durirraa hagaarraatti akka lafee dugdaatti kan utubanidha. Har'as shamarran hawwan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegama ulfaataa haga lubbuutti baasaa jiran. Kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa turaniif jiranis hedduudha. Haadholiin Oromoo daa'ima xixiqqoo waliin hidhamanii mana hidhaa keessatti raarfamuun har'as hirraa hin dhaabbatne. Dubartoonni ulfaa hidhamanii mana hidhaa keessatti da'an illee ni jiru. Mucaa garaatti baatanii haala suukkanneessaadhaan ajjeesamuunis isaan mudateera. Kanaan alatti kanneen biyya isaanii keessatti gaaga'ama namtolcheen qeerraa buqqa'anii dirreetti hafuudhaan miidhama olaanaadhaaf saaxilamanii dhiphina dabarsaa jiran kumoota hedduudha. Kanneen osoo biyya isaanii keessa jiraatuun maluu fi mirga sanaa dhabaniif rakkinoota adda addaan biyyoota alagaa garaagaraa keessa baqattummaan gidiraa argaa jiranis akkasuma lakkoofsaan guddaadha. Kanas ta'e sana qoodi dubartoonni jireenya hawaasaa akkasumas qabsoo biyyaaf saba isaanii keessatti qaban guyyaa mara yeroo hunda kan yaadatamu ta'ullee addatti guyyaan dubartootaa sadarkaa idil-addunyaatti waggaatti yeroo tokko kabajama. Kanaafuu bitootessa 8 yookaan maarcheetii guyyaan dubartootaa yommuu kabajamu kanatti ga'ee dubartoonni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qaban yaadachuu fi aarsaa isaan arrallee kafalaa jiran hubachuudhaan mirgi isaanii akka kabajamuuf qabsaa'uun barbaachisaadha. Addi bilisummaa Oromoo dubartoota Oromoo maraan baga guyyaa kanaan isin gahee jecha dubartoonnii fi shamarran Oromoo har'as sababa eenyummaa isaaniitiin cunqurfamaa fi hidhaan dararaman akka mirgi namummaa fi mirgi dimokiraasii isaanii kabajamuuf cimsee gaafata. Hawwanis shamarranis mirga isaanii gama hundaaf karaa maraan kabachiifachuuf sodaaf birrannaa tokko malee ijaaramanii akka falmatan deemsa qabsoo bilisummaa saba isaanii keessattis ga'ee isaanii akka ol kaasan hiree kanaan yaamicha goona. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo bitootessa 8 bara 2023 Finfinnee. Gashtina kararge mi'aan jecha ishee dammasiif fakkaata bontuu afran qalloo eessa jirta laata illee yoo sirbitu faayaa kee uffatte eenyumtu siin caaltu hundaan na dhuunfatte ani sifaatis naaf walumaaf uumanne si jaalla jiru koo akkanan daaganne urgaan keenaaf sora hundaan oli kanaaf arsiif jora konna waliin gaarii nama akka keetanaaf eessattuu na argamu tolchiina kaabadhu akkan hin miidhamne ajaba. Mootii dubartoota urgaan morma ishee qalbii nama haata gashtina kararge mi'aan jecha ishee dammasiif fakkaata bontuu afran qalloo eessa jirta laata nuti sadaa qabna aadaa jaalee kottuun taphanna shaggooyyee fi heelee tokkollee naan taane bontuu kosii malee nutu waliif tokko bareeddu arge yaanni kosii biira anoo suman yaada gargeer nun baasini ayyaana baakeenya marne. Mootii dubartoota urgaan morma ishee qalbii nama haata gashtina kararge mi'aan jecha ishee dammasiif fakkaata bontuu afran qalloo eessa jirta laata osoo mugaa
keenya gerger numbaasini ayyaana abbaa keenya ammallee. Mootii dubartoota urgaan morma ishee qalbii nama haata gashtiin akka arge mi'aan jecha ishee dammasiit fakkaata boontuu afran qalloo eessa jirta laata qeerroodhaa fi qarreen taphaadhu shaggooyyee ani neen fitu seenaan keenya baay'ee iyyuu beedan gaalasi innoo sirbi shaggooyyee. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya xumuraarra geenye jirra. Seenaa gabaabaa Jaaldamisee Kabbadaa Sardaa irratti hundaa'uudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu gama keessan ga'a kunooti. Seenaa gabaabaa Jaaldamisee Kabbadaa Sardaa adda bilisummaa Oromoo bitootessa 7 bara 2023. Jaaldamisee Kabbadaa Sardaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa Araddaa Holataa ganda Duufuu jedhamutti fulbaana 23 bara 1945tti dhalatan. Barnoota isaanii hamma jiddugala magaalaa Finfinneetti baratanii akka umriin isaanii hojiidhaaf ga'een hojii raayyaa eeduu yookiin kubur zabanyaatti miindawanii hojjechaa turan. Jaaldamiseen gama biraatiin jaarmiyaa Maccaa fi Tuulamaa Finfinnee keessatti gaafa bu'uureffamu irraa jalqabee qooda keessaa fudhachuudhaan Oromoota naannawa sanii sabboonummaa Oromoo barsiisanii Oromummaa isaaniitti akka boonan nama godhaa turanidha. Hojii raayyaa kubur zabanyaa tan waggoota 11 keessa turan dhiisanii warshaa sibiilaa kan naannoo Aqaaqii jiru keessatti hojjetaa warshichaa ta'anii hojjechuu jalqaban. Achi keessatti bakka bu'ummaan hogganoota waldaa hojjettoota Itiyoophiyaa keessaa nama tokko ta'an. Osoo hin turin hangoo itti aanaa pirezidaantiitti filamanii hojjechaa turan. Bara 1976 gaafa addi bilisummaa Oromoo Finfinneetti bu'uureffamu qoodni Jaaldamisee haalaan guddaa ture. Yeroo kanatti Jaaldamiseen hojii fi aangoo qabanitti dhimma bahanii uummata Oromoo dammaqsuu fi miseensa ABO taasisuu irratti ciminaan hojjechaa turan. Hojii dhaabaa hojjechaa turan kanaan shakkamanii amajjii 30 bara 1980tti mana hidhaa Saayiberiyaa jedhamu kan waajjira dargii 4 kiilootti waggaa 2 hidhamanii dararamaa turan. Mana hidhaa kana keessatti waggaa 2 dararaan erga irratti raawwatameen booda mana hidhaa Maakalaawii jedhamutti dabarfaman. Waliigala waggaa 11 oliif mana hidhaa turanii gaafa mootummaan dargii kufuu caamsaa 23 1991 hidhaa irraa bahan. Jaaldamisee Kabbadaa Sardaa akka mana hidhaatii bahaniin wayitaa adda bilisummaa Oromoo EPRDF waliin waliigaltee godhee mootummaa ce'umsaa keessa yeroo seenuu dhaabatti dabalamanii dirqama itti kenname bahachuutti seenan. Akka kanaan kursii mana maree yookiin paarlaamaa ABO'f kennametti ABO bakka bu'uun muudaman. Mana hidhaatii gaafa ba'an dhukkuba onnee hamaan qabamanii waan turaniif
Dhukkubni kunis itti hammaachaa deemuu irraa gargaarsa warra fannoo diimaa fi Amnesty International godhaniifiin bara 1992 keessa wal'aansaaf gara biyya Hoolaand deeman. Waxabajjii 17 bara 1992 ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa bahuun Jaaldamisee biyyatti deebi'uu hanqise. Wal'aansa isaanii xumuratanii jalqaba bara 1993 karaa Ameerikaatiin biyya Kaanaadaa magaalaa Toorontoo dhaqanii jiraachuu jalqaban. Akka biyya Kaanaadaa dhaqaniinis hawaasa Oromootti makamanii wal'aansoo biyya alaatti godhamtu irratti qooda fudhatuutti seenan. Karaa biraa Oromoota biyyaa baqatanii Kaanaadaa qubachuuf dhufan akka dafanii xalayaa qubsumaa argatan taasisuu irratti nama hedduu gargaaraa turan. Jaaldamiseen miidhama mana hidhaatti isaan irra gaheen bara dheeraaf dhukkubsataa waan turaniif dhukkubuma kanaan guraandhala 28 bara 2023 mana jireenya isaanii keessatti kufuun gara mana wal'aansaa geeffamanii yaalamaa osoo jiranuu Bitootessa 4 2023tti boqotan. Waliigalatti Jaaldamiseen nama sabboonaa, qabsaa'aa jabaa fi arjaa ofii rakkatee nama rakkataa gargaaru turan. Nama naamusaa fi amala bareedaa qabanidha. Jaaldamisee Kabbadaa Sardaa bilisummaa uummata Oromoo tan jiruu fi jireenya isaanii itti dhaban arguullee baatan qabsoon Oromoo iddoo irraa of booda hin deebine gahuu isaa nama argan waan ta'aniif Rabbiin lubbuu isaanii jannataan nuuf haqananiisu jennam. Maatii, firoottanii fi jaallan isaanii hundaaf ammoo obsaa fi jajjabina hawwina. Qabsaanni kufaa, qabsoon itti fufaa. Injifannoo uummata bal'aaf Adda Bilisummaa Oromoo Bitootessa 7 2023 Finfinnee. Gaan dhaggeeffattoota keenyaa jalqaba irraa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatoomaa isiniin jechaa sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof.